Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoo keenya qabanne dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerram. Federeeshiniin dhaabbilee siivilii Oromoo Awustiraaliyaa ajjeechaa suukanneessaa humna finxaaleeyyii faannootiin godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti raawwatamee balaaleffate. Viidiyoowwan hammeenya faannoon Aanaa Darraatti raawwate mul'isan marsaa hawaasummaa irra naanna'aa turan nama suukanneessa kan jedhe federeeshinichi godinatti naannawa yeroo dheeraadhaaf waraanni dhokataan itti adeemsifamaa turedha jedhan. Walwaraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinichatti taasifamu lubbuu namaa fi qabeenyaa mancaasuun cabiinsa namoomaa haqa dadhabsiiseera jedhaniiru. Humni finxaaleeyyii faannoo kunneen daangaa qaxxaamuruun haleellaa raawwachuun isaa ammoo haala jiru daran hammeessee jedhan. Federeeshiniin dhaabbilee siivilii hawaasaa Oromoo Awustiraaliyaa mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee biyyattii eeguun dirqama isaa bahuu qaba jechuun addatti uummata godinachaatiif xiyyeeffannaa kennuun akka yakka raawwataman seeratti dhiyeessuu gaafateera. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo haasaa nagahaa jalqaban itti fufuun nageenya waaraa Oromiyaa keessatti akka fidanii fi dhukaasa akka dhaaban gaafatee jira. Salaaletti lammiilee sababa waraanaan buqqaanii fi rakkoo keessa jiraniif deeggarsi akka qaqqabuuf daandii banamuu qaba jechuunis waamicha taasiseera. Federeeshinichi itti fufuun dhaabbilee fi hawaasni idil addunyaa mootummaanii fi namoonni dhuunfaa dhiibbaa uumuu danda'an yakkoota uumameef qorannoo walabaa akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi himannaan qaamolee hunda murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti konferensiin barnootaa qooda fudhattoota hirmaachise geggeeffamaa jira. Konferensicha irratti haasaa kan taasisan kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Xaahir Qamar dhaloonni barnootaan hin ijaaramne dhaloota dorgomaa hin ta'u jedhanii dhaloonni dorgomaa hin taane ammoo biyyaaf ba'aa malee bu'aa waan hin taaneef dhimmi barnootaa dhimma hunda keenyaati jedhan. Mootummaan yeroo ammaa cabiinsa barnootaa mudate bu'uura irraa furuuf hojiilee hojjetamaa jiruun rakkoowwan hedduun adda ba'anii kan jiran yommuu ta'u barnoota gadaa fi safuu barsiisuun dhaloota duudhaa fi naamusaan ijaaramee horachuun hojjetamaa jira jedhan. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa gama isaaniitiin hojiin barnootaa hojii itti fufiinsaan hojjetamuu qabu ta'uu eeraniiru. Hojiin barnootaa hojii biyya jabduu ijaaruu ta'us eeranii hojiin barnootaa kun hirmaannaa qooda fudhattootaa hundaa kan barbaadu ta'us asumaan kaasaniiru. Barsiisonni, maatiin barattootaa, barattoonnii fi hooggansi karaa qindaa'een hojjechuun kan irraa eeggamu ta'uu kaasanii yuunivarsiicha irratti milkaa'ina hojii barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Hoogganaan waajjira barnoota magaalichaa Awaasammaan Abbaa Raayyaa barreeffama ka'umsa mariif qophaa'ee dhiyeessan kan jiran yommuu ta'u marii irratti mari'atame kallattiin akka kaa'amu ibsaniiru. Diilalli amma mudachaa jiru hanga roobii yookaan kamisa dhufuutti kan itti fufu ta'uu dubbatame. Diilalli yookaan qorri amma Itoophiyaa keessa bakkeewwan garaagaraatti mudachaa jiru hanga roobii yookaan kamisa dhufuutti kan itti fufu ta'uu Inistituutiin Meetrooloojii Itoophiyaa beeksiseera. Inistituutichatti Daayirektarri ittaanaan damee meetrooloojii fi of eeggannoo duraa Dr. Asaaminoo Tashoomaa kamisa darbe akka himanitti Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii bakkeewwan garaagaraatti ho'insi digirii seelsheesii 5 gadi ta'eera jedhan. Baroota darban keessatti waqtii kana diilalli yookaan qorra hanga kanaa uumamaa hin turre jedhanii sababa qilleensa qorraa fi gogaa Saabeeriyaa irraa ka'uun gara Itoophiyaa qilleensa'aa jiruun diilalli kun mudachuu himaniiru. Kana malees barana hanga sadaasa walakkaatti roobni roobaa ture samii keessa duumessi akka hin jirre taasisuun humni aduu kallattiidhaan gara qilleensaatti akka deemu gochuun qilleensi qorraan kun akka uumamu sababa ta'eera jedhan. Diilalli kun torbee darbee kaasee mudachuu kan jalqabe ta'uu himanii naannawa eeran kanneen keessatti ganama ho'inni digirii seelsheesii 5 gadi galmaa'aa kan jiru ta'uu himanii fayyaa namaa fi midhaan guddinarra jiru kan miidhu ta'uu himaniiru. Hanga qilleensichi idileetti deebi'utti fayyaa isaanii akka hin miidhamneef lammiileen uffata qorraaf ta'u uffachuu akka qabanis Dr. Asaaminoon dhaamaniiru. Ministeerri nageenyaa fi UNICEF waloon hojjechuuf walii galan. Ministeerri nageenyaa fi mootummaa gamtoomaniitti dhaabbanni deeggarsa daa'immanii UNICEF walitti bu'iinsa ittisuu fi ijaarsa nageenyaa irratti waloon hojjechuuf walii galan. Ministeera nageenyaa Mohammad Idris Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Dr. Abubakar Kaamboo waliin mari'ataniiru. Marii isaanii nageenya waaraa ijaaruuf lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqaan deebisuu walitti bu'iinsi mudachaa jiru dursanii akeekkachiisuu fi deebii hatattamaa kennuuf akkasumas waliigaltee biyyaalessaa uumuuf hojiilee geggeeffaman irratti obbo Mohammad Idris ibsa kennaniiru. Dr. Abubakar gama isaaniitiin ministeerichi nageenya waaraa ijaaruuf hojiileen raawwachaa jiru ergama dhaabbata kanaanin kan wal simu ta'uu himaniiru. Fuulduratti dhaabbileen lameen walitti bu'iinsa ittisuu fi hojiilee ijaarsa nageenyaa irratti waloon hojjechuuf waliigaltee irra ga'uun ragaan ministeerarraa argame ni mul'isa. Ogeessi fayyaa wal'aansa lafee kaaba Gaazaa keessatti hafe tokkichi haleellaa Israa'eliin ajjeefame.
Dooktarri wal'aansa baqaqsanii wal'aanuu lafee kaaba Gaazaa keessatti hafanii turan tokkichi haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu aangawoonni Falastiin himan. Dooktar Saayid Juudee lubbuun isaanii kan darbe guyyaa Kamisaa Muddee 12 bara 2024 osoo gara hojii isaa deemaa jiranii haleellaa raawwatameenidha jedhame. Dooktarri kunis hospitaalota kaaba Gaazaa keessatti argaman Kamaal Adwaanii fi Al Awudaa keessatti wal'aansa lafee baqaqsanii yaaluun tajaajilaa kan turanidha. Waraanni Israa'el waa'ee ajjeechaa kanaa hin beeku jechuun deebii kennuun garuu qoratamaa akka jirus dubbataniiru. Dooktarri manguddoo fi ijoollee rakkoo arganii turan kunis soorama bahanii kan ture ta'ullee waamicha hordofee tumsa isaaniitiif uummata tajaajiluuf gara hospitaalaatti deebi'anii kan turanidha. Baatii darbe keessa wayita hospitaala Kamaal Adwaan keessatti ibsi gaazexeessitootaaf kennametti poostarii nu baraaraa jedhu qabatanii kan bahan ture. Kunis osoo hin gargaarin hafee amma dooktorri kun addunyaa kanarraa lubbuun darbeera. Dooktorichi osoo nama dhukkubsataa isaanii tokko ilaaluuf gara hospitaala Al Awudiitti imalaa jiranii taankii tokkoon kallattiidhaan itti dhukaafamee kan jedhan daayirektarri hospitaala Kamaal Adwaan kan ta'an Dooktar Huseen Abbuu haala akkamiin akka ajjeefaman himaniiru. Itti dabaluunis akka carraa ta'ee battaluma sanatti lubbuun isaa kan darbe ta'uu dubbataniiru. Israa'el gaazexeessitoonni biyya alaa Gaazaa naannoo marfamaa keessaa galchite keessaa akka galaniif hin hayyamtu. BBC'n dhaabbata biyyoota gamtoomanii Yerusaalemitti argamutti waahila qindeessaa gargaarsa Gaazaa kan ta'an Luwiz Waayireen waliin haasaa taasisee ture. Maatiidhaaf haala baay'ee gaddisiisaadha. Dabalataanis Filisteemota kaaba Gaazaa keessatti dooktorichi baay'ee murteessaa akka ta'anis himaniiru. Hospitaalonni kaaba Gaazaa keessatti argaman hospitaala jedhanii waamuun baay'ee ulfaataadha jedhan Luwiz. Qulqullina dooktoras hin qaban, meeshaa wal'aansaas hin qaban, dhukkubsatoonnis bakkuma dhufanitti du'aa jiru jechuun yaada isaanii miidiyaatti himaniiru. Kana malees haala namoomaa Gaazaa keessatti miirri badii addunyaa akka ibsaa jiru ni agarsiisaa jedhan. Israa'el miseensa Hamaas walitti qabuun ijaaramaa jiran haleellaa Gaazaa keessatti haleellaa adda ta'e cimsitee itti fufteerti. Paarlaamaan Kooriyaa Kibbaa pireዝdaantii biyyattii aangoo irraa kaasuuf sagalee kenne. Paarlaamaan Kooriyaa Kibbaa pireዝdaantii biyyattii Yoon Suk Yeol aangoo irraa akka kaaniif sagalee kennuun ibsame. Miseensonni paarlaamaa biyyattii 204 murtee kana deeggaruun sagalee isaanii kennaniiru. Kana jechuunis Yoon battalumatti aangoo irraa kaafamuun ministeerri muummee biyyattii bakka isaanii bu'uun hojii kan eegalu ta'a jedhame. Yeroo bu'aan sagalee labsametti miseensonni paartii Dimokiraatawaa gammachuu isaanii yoo ibsatan, miseensonni paartii biyya bulchanii garuu callisanii galmicha keessaa bahaniiru. Wayita sagaleen lakkaa'amaa turetti miseensonni paartii biyya bulchanii muraasni kadhannaa wayita taasisanis ni mul'ata. Miseensonni mana maree 300 hundi kan hirmaatan yommuu ta'u, kana keessaa 204 pireዝdaantichi aangoo irraa akka kaafaman, 85 mormuun 3 ammoo sagalee osoo hin kennin kan hafan ta'uu, sagaleen 4 ammoo kan hin lakkaa'amnedha jedhame. Guyyaa muudama Tiraampiif kan affeeraman pireዝdaantiin Chaayinaa argamuu dhiisuu akka malu himame. Sirna aangoo ifatti fudhachuu pireዝdaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan ammajjii dhufaa jiru keessa geggeeffamu irratti waamichi kan taasifameef pireዝdaantii Chaayinaa Xi Jinping carraan argamuu isaanii gadi aanaa ta'uu gabaafameera. Maddeen qophii guyyaa aangoo fudhannaa pireዝdaantii Tiraamp dhiheenya kanatti pireዝdaantii Chaayinaa guyyicha irratti affeeruu ibsuun haa ta'u malee argamuu dhabuu isaanii ni mala jedhan. Ameerikaatti ambaasaaddarri Chaayinaa sirnicha irratti ni argamu jedhamee kan eegamu yommuu ta'u, qondaaltonni Chaayinaa gara biraas argamuu akka danda'an maddeen himaniiru. Ragaaleen akka agarsiisanitti sirna aangoo harkaa fuudhuu pireዝdaantota Ameerikaa kamuu irratti dureeyyiin biyya alaa argamanii hin beekan. Kanaafuu pireዝdaantiin Chaayinaa akka argamaniif affeeramuun isaanii kan hin baramne ta'uus dubbatameera. Kunis pireዝdaantii Tiraamp deeggartoota isaa waliin qofa osoo hin taane dureewwan biyyoota diinotaa fi morkitoota isaa waliin illee marii ifaa ta'e uumuuf fedhii qabaachuu kan agarsiisudha jedhan. Tiraamp haasaa kanaan dura taasisaniin pireዝdaantii Chaayinaa yoo leellisan dhagahamaa turullee Chaayinaa irratti garuu komii qaban kophatti ni kaasu. Baatii dhufaa jiru keessa wayita aangoo pireዝdaantummaa ifatti fudhatanitti oomishaalee Chaayinaa gara Ameerikaa galan irratti qaraxa dabalataa kaa'uudhaaf waadaa galuun isaanii garuu waa'ee yaadatamudha. Tiraamp baatii onkololeessaa keessa dursan Chaayinaa kan uummata biiliyoona 1.4 cimsee bulchuudha jedhan. Waraanni Ameerikaa booji'amaa lammii US Sooriyaa keessaa baase. Waraanni Ameerikaa lammii US kan ta'e kan guyyoota dhuma hokkora bulchiinsa Bashaar al-Assad keessatti booji'amuun ji'ootaaf mana hidhaa keessa ture. Bulchiinsi Assad kufuu hordofuun erga bahee guyyoota muraasa booda Sooriyaa keessaa xayyaaraan baafateera. Namni maqaan isaa Tiraavis Timerman jedhamu kun kan umrii isaa waggaa 29 waraana Ameerikaa Sooriyaa keessatti argamutti daangaa Iraaqii fi Joordanitti dhihoo jirutti dabarfamee kennameera.
Ammaan tanas Joordaan keessa akka jiru kan himame yommuu ta'u achitti qondaaltota ministeera dhimma alaa Ameerikaa waliin wal argeera. Lammiin Ameerikaa kunis torbaan kana keessa ture erga hidhattoonni bilisa baafameen booda kan jiraattota naannoo Damaasqootiin osoo gara deemuu dhabee jiru kan argamedha. White House akka jedhetti kanaan dura namni kun Sooriyaa keessa jiraachuu isaas ta'ee yookaan booji'amee akka ture waan agarsiisu hin qabu jedhan. Maddeen mootummaa Ameerikaa lama BBC US'tti akka himanitti erga finciltoonni Sooriyaa garee Hayat al-Tahrir al-Sham yookaan HTS nama kana gara humnoota Ameerikaa kan magaalaa Taanfi keessatti argamanitti fidanii booda waraanichi helikooppitariidhaan biyya keessaa baasee jiran. Namni kunis gara US'tti deebi'uu caalaa baha giddugaleessaa keessa turuu akka abdatu qondaaltota Ameerikaatti himeetiin jira. Timeermaan Sooriyaa keessatti maal hojjechaa akka ture ifa ta'uu baatus poolisiin bakka dhaloota isaa Ameerikaa Mizuurii akkasumas Haangaarii akka jedhutti Timeermaan ji'a caamsaa keessa akka bades gabaafamaatiin jira. Yeroo dhumaatiifis Budaapest keessatti kan mul'ate yommuu ta'u warri isaa immoo baatii waxabajjii keessa bakka Puteensaa jedhamutti akka jalaa dhabame himan. Jeequmsi siyaasaa Kooriyaa Kibbaa michoota isee yaaddesse jedhame. Pireezidaantii Yoon seera waraanaa labsuun biyya isaanii keessatti jeequmsa siyaasaa uumuu qofa osoo hin taane addunyaa guututti yaaddoo guddaa ta'eera jedhameera. Kooriyaan Kibbaa michuu Ameerikaa ijoo kan taate Washingtanis akka waan nagaa fi tasgabbii naannichaaf murteessaa ta'etti ibsiti. Bulchiinsi Baayiden Yoon irratti falmii kaasee gara kaampi Deevid geessuudhaan waliigaltee morkattoota ciccimoo kaaba baha Eeshiyaa, Jaappaanii fi Kooriyaa Kibbaa gidduutti jaarraa haaraa hundeesse jedhanii yaadaan mallatteessuu isaaf jajatanii turan. Yaadni Washingtan michoota ishee ijoo ta'an lama walitti dhiheessuun jibba seena qabeessa ta'e cinatti dhiisanii akka dhiibbaa Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa guddachaa dhufe irratti adda tokkummaadhaan agarsiisan gochuuf yaalee tureera. Amma garuu erga Yoon seera waraanaa labseen booda dabalatee murtoon isaa hedduun gaafii keessa galuu waan danda'uuf Ameerikaan amma booda hangam Kooriyaa Kibbaa amanuu akka dandeessu xiinxaltoonni kaa'atiin jiru. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon gama isaaniitiin murtee paarlaamaa biyyattii aangoo irraa kaafamuu hordofuun ibsa kennee ture. Yeroodhaaf imala koo addaan kuteera kan jedhe pireezidaantichi aangoo isaa yeroo gabaabaatti addaan citeera jechuunis dubbataa jiru. Itti dabaluunis amma yeroof dhaabbadhulleen imalli kan koo gara fuulduraatti waggoota 2 walakkaaf darbaniif deemaa ture gonkumaa dhaabbachuu hin danda'u jedhan. Yoomiyyuu abdii hin kutadhu kan jedhan qeeqa leelloo fi deeggarsa keessan sammutti qabadhee waan an danda'u hunda biyya kan kootiif hanga dhumaatti nan godha jechuunis asirratti dubbataniiru. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya har'aaf qopheeffanne kan hangammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin turtii waan taasiftaniif galatooma.